Nagaan isiniif haa ta'u. Kun torbanitti al tokko dilbata ganama sa'aatii 9tti kan tamsa'u tajaajila Wangeelaa TV Logos. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV Logos. Torbee darbe sagalee Waaqayyoo lubbuu kee oolfadhu, lafa lubbuu kee oolfattutti ol ba'i kan jedhu sagalee Waaqayyoo irraa barachaa turre. Akkasumas yeroo ol baatu sanyii kee, dhaloota, maatii kee kan si boodaan mul'ata kee hojiirra oolchan kan harka si qaban kan karoora kee galmaan ga'an fudhadhu ol ba'i
harka duwwaa ol hin ba'in kan jedhu sagalee waaqayyoo irraa barannee turre. Har'as sagalee sana wal fakkaatu macaafa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7 kan jiru yommuu ta'u, mata dureen sagalee kanaaf ani kennee har'a irratti waliin dubbannee waaqayyoon kadhannu dhaloota si boodaan dhufan wajjin kakuusaa hin dhaaba waaqayyo yookaayis waaqayyo dhaloota hin barbaada kan wajjin hojii isaa hojjetu. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7 akkana jedha sagaleen waaqayyoo nan dubbisa. Ani siif waaqayyo ta'ee si booddeedhaanis sanyii keetiifis waaqayyoo ta'uufiif kakuu koo ofii koo fi si gidduu dhaloota si booda jiran sanyii isaanii hundumaa gidduuttis kakuu bara baraa godhee cimsee nan dhaaba jedha waaqayyo. Hin kadhanna sagalee kana akka waaqayyo nutti dubbatuuf. Gooftaa hundumaa dandeessuu jaalala keessa gaarii geggeessaa keetiif galanniif ulfinni siif haa ta'u. Gurra si dhaga'uttiin dubbatta baroota keessatti ati waaqayyo gooftaan yaada garaa kee namaatti hin himta. Mucaa namaatti kan dubbachaa turte. Akeeka keetiif murtoo kee isa dhokataa kan nama hin dhoksine yaa gooftaa amma sin kadhadhaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nutti dubbadhu. Hafuurri kee waaqarra garaa keenyatti dubbatu, lubbuu keenyatti dubbadhu, garaa keenyatti dubbadhu. Waa'ee bara keenyaa mul'ata nuuf kenni. Waa'ee yaa waaqayyo karaa keenyaa waa'ee dhaloota dhufanii nutti dubbadhu. Dhaloota akkamii keessa akka jirru kan beektu. Dhaloota nu booda dhufanis kan hubattu yaa gooftaa. Amma sin kadhadhaa dhalootaaf galaa ol kaa'uudhaaf sin kadhadhaan ati waaqayyo sagalee barootaaf dhaloota gidduutti hojjetu har'a nutti dubbadhu maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Kutaan amma dubbise kanarratti waaqayyo akkana jedhee kakuudhaan Abrahaamii wajjin yeroo inni dubbatu argina. Waaqayyo maal jedhaa? Ani siif waaqayyo ta'ee si booddeedhaanis sanyii keetiifis waaqayyo ta'uufiif kakuu koo ofii kootiif sanyii kee gidduutti dhaloota si booda jiran sanyii isaanii hundumaa gidduuttis kakuu bara baraa godhee cimsee nan dhaabaa jedha waaqayyo. Waaqayyo kakuudhaan dhaloota si booda jiran nan hordofayadha. Waaqayyo Abrahaamiin akkana jedha. Sagaleen kun waa'ee Abrahaamiif caafame. Abrahaamitti dubbata waaqayyo. An siif waaqayyo akkuman ta'e sanyii keefis waaqayyo akkuman ta'e dhaloota si booda jiraniifis waaqayyo ta'uudhaaf jedha. Akkuma amma si wajjin kakuutti gale. Akkuman si wajjin kakuutti galee kakuudhaan lafa kana si qabsiise. Akkuman kakuudhaan biyya kana siif kenne. Akkuman kakuudhaan dhala siif kenne, Yisihaaqin siif kenne. Akkuman kakuudhaan si eebbise, akkuman kakuudhaan mana kee eebbise. Dhaloota si booda jiranii wajjinis kakuun koo kun itti fufaa jedhe waaqayyo. Kakuunan arra anaaf si gidduu dhaabatee jiru, kakuunan arra anaaf si gidduu jiru kun kan baroota umurii gabaabaa yookaan ati amma anaa wajjin dhaabattee jirtu kana qofaa miti. Dhaloota itti fufa. Dhaloota si booda jiran wajjinis kakuun kun hin hojjeta. Kakuunan sii gale kun kan baraan daangeffamu miti. Kan waggootaan daangeffamus miti. Kan haalotaan daangeffamus miti. Itti fufaa. Sanyii kee dhaloota si booda jiran gidduuttis kakuu bara baraa ta'ee cimsee akka inni dhaabatuuf ani waaqayyo gooftaan isaanii wajjinis kakuutti nan seenaa jedha. Sanyii keetiifis waaqayyo ta'uudhaaf ofii kootiin dhaloota si booda jiran wajjinis kakuutti seenaan jedha waaqayyo. Kakuun waaqayyoo mucaa namaatiif galu waadaan waaqayyoo mucaa namaa wajjin seenu kan waggoota muraasaa kan baroota gabaabduu miti. Kutaa kana irratti waaqayyo Abrahaamii wajjin akkuma kakuutti gale sanyii isaa wajjin kakuutti gale waaqayyo. Dhaloota isa booda dhufanii wajjin kakuutti gale waaqayyo. Kakuun waaqayyo kun jiraataadha egaa. Kakuun waaqayyo kun dhaabbataadha. Barri hin sochoosu. Mootonni sochoosuu hin danda'an. Haalli baraaf yeroo dhufee jijjiiruu hin danda'u. Ofii kootu wajjinan kakuutti galammoo jedhe waaqayyo. Baroota keessatti waaqayyo cubbuu namaa dhiisuu hin danda'a.
yakka namaa araara isaatiin balleessuu hin danda'a. Yeroo namni fuula isaatti kufee qalbii diddiirratu araara isaatiin hin millata Waaqayyo. Waan hundumaa gochuu hin danda'a Waaqayyo biyya lafaa kanarraa. Nama ajjeesuu hin danda'a, jiraachisuu hin danda'a, du'aa kaasuu hin danda'a. Wanti Waaqayyo gochuu dadhabu baroota keessatti hin jiru. Garuu Waaqayyo waan tokkitti gochuu dadhaba. Innis isa dubbate jecha afaansaa, waadaasaa, kakuusaa dhiisuu hin danda'u Waaqayyo. Jecha afaansaa bira darbuu hin danda'u Waaqayyo. Waaqayyo kakuusaatiif, sagalee isaatiif hin bitama Waaqayyo. Har'a egaa anaaf si gidduu kakuutu jira. Sanyii keetiif ana gidduu kakuutu jira. Dhaloota si boodaan dhufaniif ana gidduus kakuutu itti fufa jedhe Waaqayyo Abrahaamiin. Waaqayyo egeree mucaa namaa kakuudhaan ijaara. Hariiroon namaaf Waaqayyo gidduu jiru kakuu Waaqayyo irratti hundaa'a. Waaqayyo yeroo Abrahaamiin waame kakuudhaan immoo of gidduu dhaabe. Waaqayyoof Abrahaam gidduu dhaabatee kan jiru kakuudha. Waaqayyo har'as mucaa namaa yeroo waamu waadaa wajjin seenuufiin kakuudhaan Waaqayyo mucaa namaa ofitti harkisee jira. Har'as namaaf Waaqayyo gidduu kan jiru kakuu araara Waaqayyooti. Kakuu dhiifamuu cubbuuti. Kakuu jireenya bara baraati. Abbummaadha. Abbummaa Waaqayyo, araara Waaqayyootu jira. Waaqayyo waa'ee dhalootaa baay'ee dubbata macaafa qulqulluu keessatti. Waaqayyo namoota yeroo gabaabaa, umurii gabaabaa duwwaa dhaabatanii wajjin hojjete isa miti Waaqayyo. Karoorri Waaqayyo, mul'ati Waaqayyo, kakuun Waaqayyo kun immoo dhalootatti darba. Dhaloota hordofa. Sababi isaa Waaqayyo baroota keessatti ilmoo namaa gidduudha. Dhaloota itti aanaan dhufan gidduudha. Qajeelota barbaada Waaqayyo. Warra wajjin hojii gaarii hojjetu barbaada Waaqayyo. Warra wajjin yaada garaasaa galmaan ga'atu barbaada Waaqayyo. Kanaaf kakuu Waaqayyo dhaloota hordofa. Egaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 32 irratti Waaqayyo akkana jedhee Museetti dubbate. Maannaa omerii tokko dhaloota dhufuuf hambisaa seenaadhaaf haa ta'u. Waan har'a isiniif godhe lafa onaa keessatti seenaa biyya Misir, seenaa har'a lafa onaa keessa ittiin adeemtan waan qabatamaa tokko waan dhalootatti agarsiiftan ol kaayi jedhe. Homerii jechuun waan ittiin waa safaramu. Omeriin kun har'a maal akka inni bakka bu'u hin beekani. Garuu Waaqayyo maannaa omerii tokko ol kaayiif maaliif ennaan dhalootatti agarsiiftu. Sanyii isin booda dhufanitti agarsiiftu. Isaan har'a lafa onaa keessatti isinii godhaa jiru kana itti himtu ol kaayii dhalootaaf jedhe. Waaqayyo Waaqa seenaa dagatu miti. Waaqayyo Waaqa seenaa mucaa namaa hojjetudha lafaa kaase. Waaqayyo Waaqa seenaa mucaa namaa jijjiirudhas Waaqayyo. Dhaloonni si booda jiran seenaa kana hubatanii gochaan irrasii godhu kana qalbeeffatanii faana koo adeemu, dubbii koorra adeemu, kakuu koorra adeemu, yaada koorra adeemu. Kanaafiyyuu ol hambisii dhalootaaf kaayi. Itti himta dhaloota kanatti karaa kana araara koof gochaan isiniif godhe jedhe Waaqayyo. Waaqayyo seenaadhaan jireenya mucaa namaattiin dubbata Waaqayyo. Macaafa qulqulluu keessatti yeroo laaltan ijoolleen Israa'el Waaqayyoon abboota isaaniirraa kaasanii beeku, seenaadhaan beeku, jireenyaan beeku, kakuudhaan beeku, eebbanni isaanii kennuun beeku, sagaleen guyyaa guyyaa isaanitti dubbatuun beeku. Kanaaf Waaqa abboota isaanii waaqeffatu. Yeroo waamman Waaqayyoon Waaqa abboota keenyaa, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isiyaaq, Waaqa Yaaqoob jedhanii waammatu Waaqayyoon.
waaqayyo egaa dhaloota gidduutti seenaadhaanis waamama waaqayyo. Kanaaf dhaloota kanaaf hambisi jedhe. Kutaa kanarraa qabxii lammaffaan nu hubannu waaqayyo dhaloota booda jiraniif hammam akka inni yaadu. Bu'uura isaanii akka hammam akka waaqayyo isaaniif tolchaa jiru. Hundee isaanii waaqayyo kakuurra akka inni dhaabaa jiru. Hundee isaanii waaqayyo sagalee isaarra hammam akka inni dhaabaa jiru argina sagalee kanarraa. Kanaaf jedhee Museedhaan holambisii kaayi itti himtaa gaaf tokko. Keessa deemee boqonnaa 10 keessatti waaqayyo ammas akkana jedhee Museetti dubbateera. Dhaloota na jaallatutti kumaatama isaanittis gaarummaa koo nan agarsiisa. Dhaloota na jaallatutti gaarummaa koo kumaatama isaanitti nan agarsiisa. Jaalala koon agarsiisa ittiin jedha Waaqayyo. Akkasuma keessa deemee boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irratti waaqayyo amanamaadha warra isa jaallatanittis gaarummaa isa hamma dhaloota kumaatti in agarsiisa waaqayyo jedha. Waaqayyo gaarummaa isa hamma dhaloota kumaatti araara isaa waaqayyo geggeessaa isaa waaqayyo amma dhaloota kumaatti in agarsiisa. Kakuun waaqayyo dhaloota hordofa. Araarri waaqayyo gaarummaan waaqayyo dhaloota hordofa. Waaqayyo waa'ee dhaloota baay'ee itti yaadee dubbata. Macaafa qulqulluu keessatti yoo ilaaltan waaqayyo dhalootaaf eeggannaa guddaa akka isaan godhaniif abboommii garaagaraa yeroo inni kennu sagalee waaqayyo irraa in argina. Har'as warri sagalee kana dhaga'aa jirtan kutaa kanarraa maal bartu? Sagalee kanarraa maal barra? Waldaan kiristaanaa sagalee kanarraa maal baratti? Tajaajiltoonni sagalee kanarraa maal baranna? Amantoonni sagalee kanarraa maal baranna? Namni amanaan ta'in har'a viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtu sagaleen kun si qaqqabee jiru maalirraa baratta? Akkanii bu'uura gaarii tokko dhalootaaf keenyu waaqayyo sagalee kanaan nutti dubbata. Akkanii seenaa gaarii dhaloota dhaalchifnu waaqayyo nutti dubbata. Akkanii waan gaarii bu'uura gaarii tokko daandii gaarii tokko balbala gaarii balbala eebba balbala kakuu balbala gaarummaa dhalootaaf keenya dabaru nutti dubbata waaqayyo. Waan guyyaa har'aa kana keessatti xumurachuun nurra jiru har'uma xumurannee dabarra. Dhalootaaf rakkina ol kaa'u miti. Dhalootaaf gidiraa ol kaa'u miti. Beela ol kaa'u miti. Dhalootaaf kakuu waaqayyo eebba. Araara waaqayyo seenaa ol keenyee akka ni dabarruuf sagalee kanaan waaqayyo nutti dubbata. Waaqayyo dhalootaaf akka ni hojjennu. Namoonni baay'een an waaqayyo na waaqessaa, an waaqayyoon qaba, waaqayyo kakuudhaan jireenya kootti dubbateera, kakuun qaba, waaqayyo na eebbiseera. Waan biraa maalan godha? Waa'een dhalootaa, waa'een biyyaa nan ilaallatu. Namoonni jedhanii yaadan jiru har'a waldaa kiristaanaa keessa, jiru har'a mana waaqayyoo keessa. Namoota akkasiif gadduutu ta'a. Namoota iji isaanii waa'ee guyyaa borii dabarsee hin argine. Namoota of duratti ilaaluu hin dandeenye. Namoota fageessanii waa hubachuu hin dandeenye. Namoota dhalootaaf ba'aa hin qabne, dhalootaaf mul'ata hin qabne. Namoota akkasiitiif gadduutu nuuf ta'a. Sababi isaa namoonni kun waa'ee ofii isaanii, waa'ee garaa isaanii, waa'ee guyyatti har'a malee waa'ee dhalootaa isaanitti mul'ataa jiru. Waaqayyo garuu waa'ee dhalootaa ba'eessa godhe dubbata macaafa qulqulluu keessatti. Raajotatti dubbateera waaqayyo. Abboota amantiitti dubbateera waaqayyo. Abboota firdiitti dubbateera waaqayyo. Moototatti dubbateera waaqayyo. Lubootatti dubbateera waaqayyo waa'ee dhalootaa. Dhalootaaf waan gaarii tokko kan hojjenne dabaru. Dhaloonni si booda jiran si hordofu jedha waaqayyo. Kanaaf dhaloota si booda jiraniif waan gaarii tokko kaa'ii darbe. Dhaloota si booda jiran ijoollee keessaniif eebba tokko kaa'aa darba. Siif dhaloota si booda jiran gidduu dhaabatee kan dubbatu seenaa utubaa seenaa dhugaa tokko dhaabii darbi. Waa'een ofii keenya tarii waggoota
gabaabdu jiraanna waan ta'eef baay'ee nu yaaddessu ta'a. Garuu waa'een dhalootaa baay'ee nu yaaddessa. Waa'een qaccee keenya, waa'een egeree keenya baay'ee nu yaaddessa. Baroota keessatti Waaqayyoo dhaloota hin barbaada eega. Dhaloota ittiin mootummaa isaa bal'isu. Dhaloota ittiin hojii gaarii dhaloota gidduutti ittiin hojjetu Waaqayyo. Dhaloota ittiin qajeelummaa baroota keessatti hojjetu hin barbaada Waaqayyo. Dhaloota ittiin jijjiirama fidu hin barbaada Waaqayyo. Dhaloota ittiin ulfina isaa mul'isu hin barbaada Waaqayyo. Dhaloota ittiin yaada garaasaa galmaan ga'atu hin barbaada Waaqayyo. Mucaa namaa keessaa Waaqayyo qajeelota hin barbaada. Walga'ii namootaa keessaa Waaqayyo namoota akka garaasaati hin barbaada. Ittiin yaada garaasaa hojjechuudhaaf. Ittiin yaada ulfinaaf kakuu akeeka baroota keessatti kaayyoo kakuu baroota keessatti dubbachaa ture ittiin xumuruudhaaf Waaqayyo mucaa namaa gidduudhaa dhaloota qajeeloo amanamoo hin barbaada Waaqayyo. Isaan kanatti immoo gaarummaa isaa amma dhaloota kumaatti in agarsiisaa. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 5 irratti akkana jedhamee caafamee jira. Toloonni lafa hin dhaalu jedha. Sanyiin tolootaa lafa dhaala, sanyiin qulqullootaa lafa dhaala. Warri akka midhaanitti qajeelummaa beela'an, akka bishaanitti dheebotan geessifachuuf jiru isaan jedha. Dhaloota dubbii Waaqayyoo dheebotu, dhaloota qajeelummaa dheebotu, dhaloota dhugaa dheebotu, dhaloota dhugaa barbaadu. Waaqayyo isaanii wajjin jira. Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoobsa 4 irratti sagalee Waaqayyo kana jedha. Dhaloota haaressu, dhaloota ijaaru, dhaloota tottolchu nan kaasa'an jedhe Waaqayyo. Nan kaasaa jedhe dubbata Waaqayyo. Hin aadate Waaqayyo kutaa kana irratti. Dhaloota bu'aa buusu, dhaloota jijjiirama fidu, dhaloota isa diddiigamee bade deebisee ijaaru, isa tottolchu, isa one isa haaressu. Dhaloota akkasiinan kaasaa'edha. Yeroon sun ijoollee Israa'eliif yeroo dukkanaa ture. Yeroo abdii kutannaa ture. Yeroo garbummaa ture. Yeroo isaan itti hamilee cabuu keessa turan ture. Yeroo ulfaataa ture. Yeroo sana keessatti Waaqayyo dhaloota kana hundumaa deebisee ijaaru, dhaloota haaressu, dhaloota tottolchu nan fidaan jedhe. Yoo har'a nuyi yaada Waaqayyootiif ta'uu dadhabne Waaqayyo nu boodaan dhaloota qaba. Dhaloota ittiin ulfina isaa mul'isu Waaqayyo, dhaloota ittiin jijjiirama fidu Waaqayyo. Ilaa hubadhaa baroota keessatti jijjiiramni dhufuun dirqama. Sababni isaa jijjiiramni jireenya mucaa namaa waan ta'eef. Namni lafa dhalateetti nafu, namni gaafa dhalatu daa'imummaa bira darbee, dargaggummaa bira darbee, dulluma bira darbees du'uunis jira. Hinduas kun toora uumamaati. Egaa namni akkuma kana jijjiirama akkuma deemu dhaloota akkasuma waa jijjiiraa adeeman hin barbaada Waaqayyo. Jijjiiramaaf sagalee Waaqayyoo hundee jijjiiramaati. Dhaloota jijjiirama fidan, dhaloota haaressan, dhaloota tottolchan nan kaasaanii. Waan har'a keessa jirtan ilaaltanii abdii hin kutatinaa. Isa har'a jireenyi keessan keessatti kufee jiru ilaaltanii hamilee cabdanii kanaa booda nuuf dhumateera hin jedhinaa. Dhalootan kaasaa jedhe. Ulfinni Waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Waaqayyo dhalootaa wajjin hin hojjeta. Waaqayyo kakuusaa dhalootatti hin dabarsa. Waaqayyo ulfina isaa dhaloota dhufu wajjin dabarsee hin hojjeta Waaqayyo. Seenaa mucaa namaaf seenaa barootaa keessatti bara jaarraa 15ffaa dura kan ture bara dukkanaa yookaan dark age kan jedhamu bara dukkanaa jedhamee waamama. Bara 15 duwwaati hamma 1968tti bara jijjiiramaa paradigm shift bara jijjiirama bu'uuraa
bara jijjiirama hundee jedhameetii beekama. Baroota kana keessa yoo ilaaltan jijjiirama hamma kana ga'u paradigm shift jijjiirama bu'uuraa jijjiirama hundee kana kan kaa'ee namoota waaqayyooti. Isaanis warra waldaa kiristiyaana haaressan riformeristoota Martin Luther faa Peter Waldo faa John Hus faa namoota waaqayyo warra waldaa kiristiyaana haaressantu jijjiirama sana fide. Dukkanarraa kaasanii gara boqonna haaraatti jireenya mucaa namaa waldaa kiristiyaanaa addunyaa kana jijjiiran. Addunyaa teknoloojiidhaan badhaate, addunyaa beekumsaan uwwifamte, addunyaa eebbaan nagaadhaan uwwifamtetti warra hundee jijjiirama ta'anidha isaan ofi aarsaa ta'anii. Waaqayyo egaa jijjiiramaan bara hojjete waaqayyo mucaa namaa hundee jijjiiramaa godhe ittiin hojii hojjete waaqayyo. Egaa bara sana keessatti warri jijjiirama fidan kun ofii isaaniitii gatii guddaa baasan. Kakuun waaqayyoos isaanii wajjin tureera. Eebbi waaqayyoos harki waaqayyoos humni waaqayyoos ogummaa waaqayyoos isaanii wajjin tureera. Ergasii booda bara 1968 hamma ammaatti post modernity bara jedhamu kunillee maal faammata? Martin Luther King warraaqsa isaanii hammata. Sochii walqixxummaa gurraachaaf adii sochii mirga mucaa namummaa isaan kaaba Ameerikaa keessatti jalqaban sanaa hammata. Jijjiirama har'a Ameerikaan irra jiraattu jijjiirama har'a addunyaan kun keessa jiraattuuf bu'uura olaanaa kan kaa'ee darbe isaan. Har'as waaqayyo dhaloota kana gidduutti warra jijjiirama fidan arguu hin fedha waaqayyo. Dhaloota boqonna haaraa saaqu, dhaloota jijjiirama fidu, dhaloota balbala boqonnaa saaqu hin fida waaqayyo. Har'ana waldaan baay'een hin waaqeffatte malee hin boqonne, har'a namni baay'een hin waaqessa hin tajaajile malee immoo hin boqonne ofiisaati. Waaqayyo dhaloota jijjiirama boqonnaa haaraa fidanii keessatti mucaa namaa boqochiisan waaqayyo har'as hin barbaada. Egaa waaqayyo macaafa seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 14 irratti Yisaakor jedha. Akka harra isa dugda jabaatu dacheedhaan simbaadha jedhee dugda isaatti gadi qabee jedha. Waa'ee Yisaakor kaasuun barbaada. Seenaa Yisaakor faa kaasuun barbaada. Kutaa kana irratti Yisaakor eenyu yoo jettanii mucaa Yaaqoob isa shanaffaa irratti Liyaan deessedha. Liyaan immoo ishee tuffatamtuu ishee Yaaqoob hin jaallanne sana. Yaaqoob Raa'elin jaallate. Waaqayyoo fi Laabaan garuu abbaan ishee akka Yaaqoob Liyaa fuudhuuf barbaadu turan. Yeroo sanatti yaadi sun nama baay'eef hin galle, Yaaqoobiif hin galle. Garuu waaqayyoo jilba Liyaafaa keessatti gadameessa ishee keessatti waaqayyoo Yisaakorin argaa jira. Shanaffaa irratti abduu taatee dhumarratti nama isheen argatteedha Yisaakor. Yisaakor jedha macaafa qulqulluu keessatti nama jabaa beekaa geggeessitoonni olaanoon Israa'el har'a maqaa isaanii akka fakkeenyaatti kan nuyi dhoofnu Yisaakor keessaa ka'an ijoollee Yisaakor. Egaa Yisaakor kun jedha akka harree dugda jabaata. Simbaadha jedhee dacheedhaan dugda itti qabee jedha. Yisaakor warra ba'aa saba isaanii qabanidha. Warra hawwiif dheebuu saba isaanii akka gaariitti beekan. Warra saba isaanii waliin dhaabatan. Warra saba isaanii ho'an. Warra saba isaaniif dabarsanii illee of kennaa turanidha. Ijoolleen Yisaakor keessaa kan dhalatan geggeessitoonni olaanoon
Dibooraa faa, Baaraaq faa, Geediyoon faa ijoollee Yisaakor keessaa ba'an. Kana duwwaa miti sagalee Waaqayyo waa'ee Yisaakor yeroo dubbatu Yisaakor warra dhoksaa baraa hubatan warra yaada Waaqayyoos isaaniif gale. Macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 12:32 irratti akkana jedha. Warri dhoksaan barichaa hubatan Israa'el maal gochuun akka isaaf ta'u warri beekanis ijoolleen Yisaakor isin gidduu jiru jedhee sagalee kana irratti dubbata. Yisaakoronni dhaloota yookaan hooggantoota yeroo beekanidha. Yeroo beekummaa qofa miti. Warra yeroodhaa wajjin tarkaanfachuu danda'an. Warra yeroodhaa wajjin murtoo yeroon sun barbaadu kennuu danda'an. Gaaffii yeroon sun gaafattuuf warra deebii kennuu danda'an. Murtoo yeroon sun gaafattu warra murteessuu danda'an. Yeroodhaa wajjin tarkaanfachuu warra danda'an. Yeroodhaa wajjin waa murteessuu warra danda'an. Yeroodhaa wajjin adeemuu warra danda'antu beekumsa olaanaa kanaan, dandeettii olaanaa kanaan, ogummaa kanaan Yisaakor keessa jira. Kanaaf Yisaakor keessatti hooggantoonni, Yisaakor keessatti geggeessitoonni, warri mul'ata qaban, warri Israa'eliin geggeessan, warri mul'ata isaanitti immoo milkaa'an, warri hooggansa isaanitti milkaa'an, warri kaayyoo isaanitti milkaa'an, geggeessitoonni milkaa'an Yisaakor keessaa ka'an. Dibooraan faa, Baaraaq faa, Geediyoon faa Yisaakor keessaa ka'an. Warri kun egaa geggeessuu duwwaa miti, hoogganuu duwwaa miti, warra jijjiirama fidanidhas. Warra boqonnaa haaraatti Israa'eliin tarkaanfachiisan. Warra Israa'eliif balbala boqonnaa haaraa saaqan turan. Waaqayyo geggeessitoota kanaaf milkiidhaan akka isaan xumuraniif hin gargaare Waaqayyo. Sababi isaanis yaada Waaqayyo beeku. Yeroo beeku. Dhaloota yeroo beekuu barbaada Waaqayyo. Dhaloota jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Dhaloota isa diigame ittiin haaressuu barbaada Waaqayyo. Dhaloota ittiin boqonnaa haaraa saaquu barbaada Waaqayyo. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, Waaqayyo yaada sirraa qaba. Suma isa dadhabaa kanaan jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Suma ishee dadhabduu kanaan balbala jijjiiramaa saaquu barbaada Waaqayyo. Numa warra humna hin qabne fakkaatan kanaan Waaqayyo hojii tokko hojjechuu barbaada. Namni yaada Waaqayyo ofirratti beektu, namni akeeka Waaqayyo ofirratti beektu, namni mul'ata Waaqayyo ofirratti beektu, namni harka Waaqayyo ofirratti beektu gara yaada Waaqayyo sanaatti tarkaanfadhu. Gara waamicha keetti tarkaanfadhu. Akka nu jijjiirama finnu, akka nu jijjiiramaaf tarkaanfannu, akka nu jijjiiramaaf hojjennuuf Waaqayyo har'a waamicha sii godha sagalee kanaan. Dukkanni kun hin darba. Wantoonni ni har'a ilaallu kun hundumtu nu hin darbu. Bor guyyaa biraadha. Egeree keef of qopheessi. Mul'ata keef of qopheessi. Waamicha keetiif adda of baasi. Kaayyoo itti dhalatteef hojjechuudhaaf gara fuulduraatti adeemi. Naannoo kee ilaalteen sodaatin. Bitaaf mirga kee ilaalteen sodaatin. Fuuldura kee duuba kee ilaalteen sodaatin. Si ibsa Waaqayyo. Harka qallinya kee ilaalteen sodaatin. Fira dhabuu kee ilaalteen sodaatin. Baay'ee akka namoota baay'ee barachuu dadhabuu kee ilaalteen sodaatin. Warra tuffatamoo, warra dhiifamoo, warra nama hundumtuu fuula dhokfate, garaa dhokfate, gatii hin qaban jedhee bira darbeen utuunni seenaa mucaa namaa hojjetu argineerra. Homaan baranne isaan beekumsa hin qaban, jajjaboo miti.
mana moototaa keessaan dhalanne, sanyii lubootaa keessaan dhalanne, sanyii warra biyya bulchanii kidduudhaa hin dhalanne, maatii hiyyeessaa kee dhalatan jedhanii odooma isaan tuffatanii odoo Waaqayyo immoo ittiin jireenya mucaa namaa hojjetu argineerra. Kanaaf Waaqayyo har'as siin Waaqayyo jijjiirama tokko hin fida. Siin Waaqayyo boqonnaa haaraa tokko hin saaqa. Siin Waaqayyo waan cufame tokko hin bada. Waaqayyo siin yeroo hojiidhaaf kaatu beeki humna kee duwwaa miti, beekumsa kee duwwaa miti. Humna isa hundumaa danda'u, beekumsa isa waan hundumaa of harkaa qabu Waaqayyooti si wajjiniin jira. Amanadhu Waaqayyo kee. Kanaaf Waaqayyo Waaqa jijjiiramaati. Akkuma gaa dukkanarraa jireenya mucaa namaa gara jijjiirama bu'uuraatti tarkaanfachiisanii warri waldaa kiristaanaa haaressan, har'as Waaqayyo seenaa warra haaressan, warra hojjetan, dukkana kana keessaa mucaa namaa warra tarkaanfachiisan, tajaajila mucaa namaa tarkaanfachiisu, jijjiiru Waaqayyo har'as hin barbaada. Raajii jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Lallaba jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Faarfannaa jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Kadhannaa jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Hoggansa jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Luba jijjiirama fiduu barbaada Waaqayyo. Waan barame tokko keessa warra deddeebi'aa oolan, waan kaleessa dhengadda ture waama namni hundumtuu beeku keessa warra naannaa oolan qofa miti. Waaqayyo warra jijjiirama fidan isin barbaada Waaqayyo. Har'a haalli nuyi keessa jiru, addunyaan nuyi keessa jiru kun haaromsatu isheedhaaf ta'a. Waldaan kiristaanaa haaromsatu isheedhaaf ta'a. Siyaasi har'a nuyi keessa jiru kun haara'uutu isaaf ta'a. Dhaloonni nuyi har'a keessa jiru kun haara'uutu jijjiirama tokkotti darbuutu isaaf ta'a. Jijjiiramatu barbaachisa. Jijjiiramni hundee mucaa namaati. Jijjiiramni jireenya mucaa namaati. Faarfannaa keetiin Waaqayyo jijjiirama fiduu barbaada beeki. Lallaba keetiin Waaqayyo jijjiirama fiduu barbaada. Kadhannaa keetiin Waaqayyo jijjiirama fiduu barbaada. Hoggansa keetiin Waaqayyo jijjiirama fiduu barbaada. Kanaaf jijjiiramaaf hojjedhu. Hundee jijjiiramaati Waaqayyo immoo. Haalelooyaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Dubbii kee kanaaf eebbifami. Araarri kee ayyaanni kee ammas nu wajjin haa ta'u. Nus tajaajilli keenyas hojiin keenyas warra jijjiirama fidan akka taanuuf nu gargaari. Isa ittiin nu jaallatte Yesuus Kiristoos gooftaadhaan. Ameen. So candidi madidi chenni no gidirso Watafufi mamarama Watafufi Kunu gadan de mandebi Goftata bara Debi mar Wamufi So candidi madidi chenni no gidirso Watafufi mamarama Watafufi Kunu gadan de mandebi Goftata bara Debi mar Wamufi Oh Watafufi Oh Watafufi Oh Wamufi Oh Wamufi Watafufi 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 Wamufi 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 Wamufi
Melodu garibate kato kakabu figura de boto watofe watofe kol finta boy chafufe wakayo yo jol kabufe watofe gati dadamo taini basu gargaru fijame marobsu watofe Kufamne bakenya daufe lanchi te gadi famufe mamufe mamufe watofe watofe mamufe mamufe Kakundarare nyatamufe wakayo gadinu jechufe watofe gogina barami tunura se chol janna karmi burra biftun bari kenya ulbaufe gafi barota debiufe watofe 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 mamufe mamufe watofe 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 wow mamufe wow